Kulugaltoonni baay'inaan erga biyyoota Awurooppaa garaagaraatti dahannaa gaafatanii booda eeyyama jireenyaa argachuuf ni rakkatu. Haala kanaanis waggoota baay'ee mirga baqataan tokko argachuuf qabu otoo hin argatiin turu. Biyyi Jarman rakkoo waraqaa jireenyaa wal qabatee maqaan ishee yeroo hundaa kan ka'udha. Tibbana garuu paarlaamaan biyya Jarman baqattoota waggaa 5 fi isaa ol eeyyama jireenyaa malee jiraachaa jiranii fi waraqaa jireenyaa kennuuf murteesseera. Dhimma kanarratti biyya Jarman magaalaa Nurenbergitti kaawunsilara baqattootaa fi dhimma baqattootaa irratti kan hojjetan obbo Abdoo Abbaa Jabal akkasumas eeyyama jireenya malee waggaa 8 ol biyya Jarman keessa kan jiraatan Sheek Huseen dubbisneerra. Mootummaan amma aangoo qabate waggaa tokko as ka biyya Jarmanii warra liberaal warra jiddugaleessa dhimma humanity irratti ilaalcha gaarii qaban jedhamanii yaadamanii isaan akkuma dhufaniin wixinee seeraa tokko baasanii wixineen seeraa sun baqattoonni bara dheeraa biyya kana keessatti osoo hin fudhatamin jiraachaa turan akka waan biyya kana yeroo dheeraa jiraataniif ulaagaa tokko itti goone akka isaan biyya kana jiraatan hayyamnuufi kan jedhu dhiibbaan waan tureef dhiibbaa sanarratti hundaa'anii wixinee seeraa baasanii wixineen seeraa kun waggaa tokko itti falmamee jimaata dheengaddaa karaa paarlaamaatiin sagalee guddaadhaan akka raggaasifamu taasifamee jira. Eebbaagaa waan baay'een kaasee. Haa ta'u baay'ee galatoomaa egaa gara Sheek Huseenitti dabarraa. Sheek Huseen egaa waggaa dheeraaf akka biyya Jarman keessa jiraachaa turtanidha. Eeyyama malee akka jiraachaa turtanidha odeeffannoo qabnu kan mul'isu. Mee paarlaamaan kun murteessuu isaatti maaltu isinitti dhagahame? Kanaa booddee maaltu isinirraa eegama jechuudha? Bareeda baay'ee galatoomii ani anuma waliin baqattoota baay'ee waliin ilmaan Oromoo akkuma san namni Itoophiyaa ka biyya biralleen akkuma san biyya tana keessa nama waggaa 10 ol hayyama jireenya malee jiraatee jira. Nama san keessa nama tokko waggaa 8 caaleetiin jira biyya tana 2014 dhufee buluwwan kiyya kana fakkaatan hedduu waliin hayyama jireenya malee jiraachaa jirra. Haalli sun gaa xiqqoo haala ulfaataa ture namni biyya tana keessa xiqqoo biyya Awurooppaa tana gara lixaa kanarraa xiqqoo addaa garagarallee taatee dafanillee biyya nama baasuu baatanii namni ilmaan ifii guddifatu as keessa jiraachuu qofaaf hamma tokko yoo carraa qabaatellee carraa gartee deemee biyya biraa dhaquu maatii arguu karaa biratti kallattii biraatiin xiqqoo sakaallaa keessa ture. Haalli sun baay'ee gartanii nama hedduutti ulfaatee sanirraa ka'ee ijoollee teenya hedduu namni kuma lakkaa'aman akka biyya tanallee bahan godhee gara biyya Ingiliiz biyya garaagaraa akka bahan godhee 2014 15 16 haga gartanii 17 18 baqataa baay'ee biyya tana ture ijoolleen gartee Oromootu nama hedduu ture ijoollee san keessaa ijoollee baay'ee haalli kun itti ulfaatee biyya tanarraa akka deeman isaan taasise warri obsee haga amma as keessa jiraatelleen baay'ee gartee haala cuuccaa keessa jiraachuu isa beekamaa. Ammaaf gaawwanni yaadamaa jiru kun yoo fiixa qabahu taate carraa gartee bareedaa akka nuu banu akka gartee waan gaarii ta'e akkas deemaa jiru yoo bakka ga'u ta'e waan jijjiirama bareedaa mul'ata gaarii gammachuu gaarii irraa qabna akkana nutti mul'ata waan kanarra. Ayyeegaa obbo Abduu sinittiin deebi'aa keessumaa mootummaan biyyattii suni ulaagaalee inni baasee jira afaan barachuu hojii jalqabuu akkasumas immoo paaspoortii biyyatti dhalataniiti yookaan immoo biyya isaan irraa fiduu qabu kan jedhu lafa kaa'ee jira. Kan akkamitti ilaaltu? Baay'ee gaariidha. Eebbaa yoonaa hayyamte qabxii murteessaa lama qofa dubbadheetaniin gara gaafii kanatti ce'aa. Qabxiin inni tokko faaktariin gurguddaan lama baqattoonni nuti har'a waa'ee baqattoota Oromoo yookaan Itoophiyaa irraa haasawaa jirra waan ta'eef faaktariin gurguddaa lama ka isaan bara dheeraa waggoota dheeraa waraqaa malee biyya kana keessa jiraachaa turaniif lama. Tokkoffaa ilaalcha dogongoraa biyyi keenya keessa nagaan bu'eera wanni hundi jijjiirameera jedhu isa tokko yeroo ta'u inni lammataa ammoo baqattoonni biyya kana keessa jiraatan ka Oromoo yookaan immoo lammii biraa ta'anii akka as qubatan qaama
fedhutu jira. Maaliif biyyi kunillee humna namaa barbaaddii faabrikaan adda addaa qaamni immoo biraa jira. Aadaa fi amantaan biraa dhufee nu dhaala ka jedhu. San jidduu falmii tureetu tursiisee amma gaa waan gaariidha ka seerri ba'e jechumaa fi gara gaafii keetiitti dhufuudha. Ulaagaaleen ammaaf ulaagaan lama qofa kan jalqaba seerri amma bahee warra waggaa 5 sanaa ol jiraataniif ulaagaa waa lama qofa guutuutu isaanirraa eegama. Tokkoffaa waggaa 5 fi sanii ol biyya kana keessa jiraachuudha. Haga Oktoobara 31 2022 lakkaawama waggaa 5 yookaan sanii ol. Inni lammataa yakkarraa bilisa ta'uudha. Yeroo biyya kana keessa turanitti waggaa 8 ta'uu, 6 ta'uu, 5 ta'uu, 10 ta'uu warri ture kun yakka dalaganii mana seeraatti dhihaatanii yakkiga adda addaati. Yakka hamaa waan jedhamutu jira. Sana keessa warra hirmaate carraa kana hin argatanii warri hin hirmaatiin garuu martii carraa argatu. Uummanni keenya immoo baay'inaan yakka irratti waan hin hirmaanneef carraan isaanii bal'aadha. Inni sun isa lammataatti sii dhufuudha. Ulaagaa kana guutanii waraqaa jireenyaa baatii 18 argatu. Yeroo baatii 18 yookaan waggaa tokko walakkaa kana keessatti immoo waa 3 guutuu qabu. Afaan Jarmanii barachuu, paaspoortii fiduu fi hojjetanii of danda'u kana gabaabinaan. Egaa turtiin sagalee Ameerikaa wajjin taasistanii baay'ee bareedaa ture. Baay'ee isin galateeffannaa. Yeroo biraa immoo waan biraatiin ajandaa biraatiin walitti dhufna. Galatoomaa. Ulfaadhu atillee eebbaa keenya asitti nu affeeruu keetii fi carraa kana nu kennuu keetiif. Biyya Jarmanittii fi naannoo isheetti ambaasaadara Itoophiyaa Muluu Salamoon murtee paarlaamaan Jarman dinqisiifachuun gargaarsa barbaachisu lammiilee Itoophiyaaf kennaa akka jiran sagalee Ameerikaatti dubbataniiru. Mangistiin kun amma baasee kun dubbii baay'ee keessatti qaba. Garuu poozitiiviidha amma wanni guddaadha kuni. Amma hin kennina paaspoortii Itoophiyaa fudhadhaa kottatoo asitti biyyatti jiraattan waraqaa hayyamaa isinii kenna jechuun paarlaamaan kun isteeppii guddaadha. Baay'ee nama gammachiisa. Amma immigireeshiniin keenya baay'ee nu qarqaaraa jira. Akka duriitti akka isaan infoormeeshinii argatan gochaa jirra. Karaa nu itti qarqaarrufaa foormaalii itti maa jirra. Torbaanota dhufan keessatti murteen paarlaamaa biyyattii murteesse qajeelfama seeraa ta'ee waajjira dhimma baqatootaatti akka ergamus barameera. Sagalee Ameerikaaf Eebbisaan Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.